Akkam jirtu daawwattoota biyya kutaa darbee keessatti akkaataa kamiin gireedii qabxii barattootaatti kennuu akka dandeenyu infaakshinii fayyadamnee koomentii barattoota qabxii barattootaatti kennuu akka dandeenyu ilaaluun keenya ni yaadatama. Kutaa sana keessatti gireedii kennineerra akkasumas kutaadhaa kutaatti darbuusaa kan ibsu darbeera hin dabarrenne infaakshinii fayyadamnee hojjennee turre. Har'ammoo maal ilaalla? Akkaataa kamiin peeroolii hojjettootaa hojjechuu dandeenya, akkaataa kamiin mindaa hojjetaa mootummaa tokko yookaan mindaa hojjettootaa dhaabbata kamiiyyuu akkaataa kamiin kaalkuleet gochuu dandeenya isa jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf namoonni fuula yuutuubii kiyyaa faaraa taatan sabiskiraayib utuu hin godhin akka hin baane isiniin jedha. Kanneen miseensa taatan immoo hiriyoota keessaniif qooduudhaan akka barumsa irraa darbu kun hiriyoota keessan ga'u godhaa jecha kallattiidhumaan gara barumsa keenya irraatti ceena. Gaafa gara barumsa keenya irraatti ceenu mindaa hojjettoota bifa kanaan qindeeffattanii qabdodhe yaada. Kana gaafa jennu maqaa hojjettootaa jira. Isaa booda mindaa haaduu yookaan iskeeliin mindaan ittiin ka'u inni nyaataa jiru jechuudha. Bifa kanaan keessaniittuu isaa booda kanarraatii taaksii kaffaluu qaba. Yeroo soorama ba'u mindaa kaffalamuuf haruma ol kaa'achuu qaba. Sana hundumaa erga kaalkuleet gootanii booda kan harkasa ga'u kaffaltuufi jechuudha. Kan harkasa ga'u kaffaltuufi jechuudha. Isa kan akkamitti hojjennaa kan jedhudha kan waliin ilaallu. Isa kan hojjechuuf dursa foormulaa kan argachuu qabna. Foormulaan kuni yaa ministeera galiiwwaniitu erga mana mareetiin raggaasisee booda faayinaansiiwwanii sadarkaan jiraniif daddabarsa. Kanaaf maddi isaa beekamaadha kuni. Kallattiidhumaan ministeera galiiwwanii biyyattii irraatii gara faayinaansiiwwan biyyattiitti kan ergamudha jechuudha. Achirraati ergama. Erga kun ergamee booda kana fayyadamneetu kaalkuleet goonaa jechuudha. Kana kaalkuleet gochuuf maal goonaa? Addana dhufnee iddootti kaalkuleet goonu kana jechuu qabneetu eenyurraati kaalkuleet taasisa dhufu immoo giroosariirra kanarraati waan ta'eef mindaan ni argatu, mindaa haadhoon argatu yookaan giroosarii ka'umsa kanarraati waan ta'eef isa kanarraati hojjennaa jechuudha. Isa kanarraa hojjechuuf infaakshinii fayyadamna irratti akkuma isa yeroo darbe gireediitti kennine infaakshinii fayyadamnee gireedii kennine har'ammoo kana fayyadamne infaakshinii fayyadamnee peeroolii hojjennaa jechuudha. Infaakshinii isaa argannaa kanaan dura isinitti himaan ture waan ta'eef kun haaraa miti. Kanaaf loojikii jala jira. Yoo dura fayyadamtanitti ta'e immoo riisentii jalaatiin argattu. Achi iddoon jiru barbaaddanii argachuudha kuni. Yoo riisentii jalaa dhabdan loojikii jala jira. Loojikii jalaa dhuftanii loojikaal kan jedhu kana jalaatii infaakshinii argattu jechuudha. Isaa booda okeettanii gaafa baatanii wiindoo kana isinii dhufa. Erga wiindoon kun isinii dhufee booda iddootti bilookii gashinuudha yookaan if kiloozii gashinuudha waan ta'eef bifa kanaan erga dhufee booda dhiifama. Erga bifa kanaan dhufee booda kaalkuleet gochuu qofaadha jechuudha. Kana kaalkuleet gochuun maal goona egaa? Asirraati kaalkuleet goona isiniin jedheera giroosalarii kanarraati. Kanaaf namichuma jalqabaarraati kana jechuudha. Foormulaa namichuma jalqabaarraati hojjechuu qabna yeroo hundumaa. Maaliif? Achirraatii fiilaandilii fayyadamnee diraaggooneetu kan warra kaanii gashina waan ta'eef. Kanaaf asirratti kiliikan godha. Erga kiliik godhee booda egaa maaltu jira jechuudha. Namni mindaan isaa kanaa gadii taaksiin qabuudha. Namni mindaan isaa 600 gadii taaksiin qabuudha. Namni mindaan isaa 601 hanga 1650 jiru taaksiin isaa giroosalarii baay'isuu parsantii 10 hir'isuu didaakshinidha yookaan qarshii 60 bifa kanaan kennee jira waan ta'eef ministeerri galiiwwanii isa kana asitti galchuu jalqabna jechuudha. Kanaaf gaafa asitti dhufnee cuqaafnu kunoo
wanti kun dhuftee as nu galtee jechuudha. Kana jechuun seeliin giroo saalarii nuti irra jirudha jechuudha. Isaa booda maal goona? Leezaan jedha. Mindaa 6,000 gadi kan jettu kana leezaanii kana leezaaniin beektura xiqqaa ishee kana fayyadamne leezaan ol kwaaltuu jenne 600 jennaa jechuudha. 600 jennaa jechuudha. Leezaan ol kwaaltuu gaafa nugaa 600 gadi kan jiruu fi 600 dabalatee 600 dabalatee jechuudha. Namni mindaa kan argatu taaksiin qabu jechuudha. Taaksiin qabu jechuun zeeroodha jechuudha. Taaksiin isaa zeeroo guunnaa jechuudha. Zeeroo guunnaa jechuudha. Taaksiin qabu waan jedhuuf yookaan ishee kana zeeroodha jettanii kaawwachuu dandeessu isin ifama. Zeeroo jettanii kaawwachuu dandeessu ishee. Erga kana jennee booda iddoo kana yeroo baay'ee dogongorri hojjetamu. Iddoo kana keessatti jiru yoo dhufnes dogongora. Yoo dhufne okay jennes dogongora. Iddoo kana keessatti itti fufa waan ta'eef amma blookii nuti kenninu kan loojikii nuti kenninu kun itti fufa waan ta'eef maal goona? Iddoo false jettu kanarratti cuqaasnee kaaneetu as dhumnatu hin taane as dhufna jechuudha. Dogongorri baay'een asitti hojjetama waan ta'eef asitti of eeggadhaa. As dhufna ishee jettu kanarratti gaafa cuqaasnu kun duwwaa ishee nuu ba'a jechuudha. Ammas asumatti deebineetu bilookii biraa gashina jechuudha. Kanaaf asirratti dhufnee ammas cuqaafna bilookii biraa gashaa jirra jechuudha amma gaa. Isaa booda ammas leezaan jennee leezaan ol kwaaltuu jennee namni mindaa isaa 601 jenga 1,650 argatu immoo kana kaffalaa taaksii waan ta'eef ishee kana gashinaa jechuudha. Kanaaf amma 1,650 gashinaa jechuudha. Dana 1,650 asitti kanaa hanga kanaa jennee iskeelingee sila kanaa gaditti 600 gaditti jenneera waan ta'eef amma immoo 1,650 gadi gaafa jennu akkamitti hubata jechuudha. Exceeliin 600 gaditti kan jiru sila kondiishinii sana kennineeraaf waan ta'eef 600 fi 1,650 gidduu ta'uusaa hubataa jechuudha. Bifa kanaan gaafa kenninu malee 601 hanga 1,650 jennee asirratti hin guunu. Isaa booda erga kana goonee booda erga bifa kanaan kana raawwannee booda maal goona? Formulaa kana gashuu dhumna jechuudha. Formulaa kana asitti gashina. Maal jennee? Gross salary jechuun kulamanii kana jechuudha. Gross salary kulamanii kanadha. Kunoo gross salary mata dureen isaa mindaa haadhoreera. Gross salary jechuun isa kana jechuudha. Kanaaf mindaa iskeelingii argatudha jechuudha. Isa kana irratti cuqaan amma seelii jalqabaa irratti cuqaan akkuma sila isin jedhee isaa booda kiiboordii irra baay'isuu jedha. Isheen kun baay'isuudha. Mallattoon urjii kun baay'isuudha. Isaa booda persentii 15 kiiboordii marraa gashitu kanaa booda. Kiiboordii irraatii gashitu kanaa booda persentii 15 jettu hir'isuu didakshin irraa hir'isna hir'isuu 60 jechuudha. 60 kan qarshii 60 irraa hir'isna. Isaa booda ammas akkan dogongorri asitti tun cuqaasin asii dhufuun qabdan. As keessa jirtu taana asitti cuqaasanii kaatanii as dhuftu. Erga dhuftanii booda ammas fuulii sattaanutti ceena jechuudha. Kana irratti cuqaasna. Sana booda maal goona jechuudha? Leezaan or kwaaltuu 3,200 ammoo 3,200 kondiishinii sattaanu isa kana sadaffaa jechuudha. Erga kana dhufnee booda ammas asuma dhufnee baay'isuu jenna kiiboordii irraa. Persentii meeqa ammoo? Persentii 15. Sila meeqadha? Sorry, inni sila 15 tun taane 10 ture dhiifama dogongorreessitti 10 isa kana jechuudha. Ni jalqaba. Nama garuu maal ta'uu qaba jechuudha? Nama persentii 10 tun taane persentii 15. Persentii 15 jettanii hir'isuu jettu. Hir'isuu meeqadha? Didaakshiniin isaa meeqadha? 442.5. Kana hir'istuu asitti cuqaasuu amma deebitanii dhuftanii amma isa sadaffaa dhuftu. Amma sirriidha. Asitti cuqaastu leezaan ol kwaaltuu jettu
kuma shanii fi dhibba lamaaf shantama kuma shanii dhibba lamaaf shantama asitti dhuftu isaa booda abbaanii kuma shaniif dhibba lamaaf shantama persentii 20 persentii 20 baay'istu D baay'isu persentii 20 persenteetu hir'isu deductionii isa 302.5 asitti dhuftanii jukaastu dhuftu kuma shanii fi dhuftanii asirratti jukaastu less than or equal to 7,800 asitti dhuftanii kanarratti jukaastu hin baay'istu abbaanii 7,800 persentii 25 barreessitanii hir'isuu jettu deductionii isaa 565 jettu dhuftu asitti jukaastu erga asitti jukaastanii asitti dhuftanii jukaastu less than or equal to tani 10,900 isaa booda abbaan 10,900 persentii 30 deductionii isaa asirratti jukaastanii tax rate isaa persentii hir'isuu deductionii isaa meeqa 955 kana jettu dhuftu asirratti jukaastu asitti gaa wantoota of eeggachuu qabnu asitti erga jukaastanii booda overhead above 10,900 kan ta'e maalidha kana kaffalaa jedha amma gaa 10,000 walitti 20,000 nyaatu 50,000 nyaatu 10,000 walitti kan nyaatu gibirni gabbaru kanadha jechuudha. Kanaaf amma maal jenne jechuudha greater than inna sila less than jenne amma greater than jenne or equal to inna sana booda gross salary baay'isu 10,000 waliin asitti 10,000 fi 900 asitti gross salary baay'isu persentii 35 hir'isu 1,500 isaa booda asitti jukaanne okay jennee keessaa baanaa jechuudha. Okay jennee keessaa baanaa. Kana booda calculate godhee nu kaa'eera. Salphaan wadiraa goonee ka warra kaanii gashuudha jechuudha. Ilaala abbaan 500 qabu. Warri kaan garuu kana kaffalu. Bifa kanaan erga kana hojjennee booda gibira ni gabbaru. Abbaan 11,200 kaffala. Abbaan 1,000 immoo 156 kaffala. Bifa kanaan gibira mindaa hojjettootaa baasuu dandeenya jechuudha. Isaa booda ammoo maal hojjennaa jedhuu fi penshinii hojjennuu yookaan soorama jechuudha. Sooramni hojjetaan mootummaa tokko mindaa argatu irraati persentii muraasa kan inni yeroo soorama bahu bara dulluma isaa keessa kan mindaa kaffalamuuf kan inni ol kaa'atudha jechuudha. Isa kana hojjechuuf immoo maal goona? If actionii dhannatu hin taane asumaati equal to jennee persentii meeqa kaffala? Kunuunsa isinii kaa'eera. Persentii 7 gross salary isaa kaffala. Mindaa haadhosaa persentii 7 sooramaaf kaa'ataa jechuudha. Kanaaf mindaan haadhosaa kana isa kana tuqee baay'isu persentii 7 jedha jechuudha. 7 persentii jedha. Isaa booda intarii jedha. Bifa kanaan namichi kun 820 kaa'ata jechuudha ji'a. Mindaa isaarraa soorama isaatiif 820 citaa jechuudha. Isaa booda fiilaan diriidhaan asii gad diraa godhaati guuttadha. Isaa booda kun bifa kanaan soorama baasaa jechuudha. Kanaa booda kan nu hafee maalidha isa jedhuufi amma gaa meeqatu kaffalamaaf namicha kana
irraa citee miindaan qulqulluun argatu meeqaasa jedhu maal goona jechuudha. Ida'amni yeroota kana lamaanii miindaa waliigalaasaa kanarraati citaa jechuudha. Ida'amni yeroota kana lamaanii miindaa waliigalaa giroos saalarii isaa kanarraa citaa jechuudha. Isa kana hojjechuun maal goona likwaaltuu inni giroos saalarii kanarratti kilik goone maayinees inni hammattoo bananne isaa booda kanatti cuqaalna hir'is ida'uu jennamma. Ida'uu inni yeroota kana lamaantu ida'ameetu irraa cita waan ta'eef isaa booda kana lamaan irratti cuqaastu akka bifa kanaan foormulaa kanaan giroos saalarii irraa hir'isuu income tax plus pension jechuudha. Bifa kanaan erga gootanii booda interettu namicha kanarraa namichi kun miindaan harkatti isaaf kaffalamu 8,298 jechuudha. Bifa kanaan fiilandilii fayyadamtanii akka warra kaanis hojjechuu dandeessu. Bifa kanaan miindaan qulqulluu hojjettoota kanaaf harkatti kaffalamu kanadha jechuudha. Erga kana bifa kanaan hojjetannee booda bakka mallattoo sadii mallattoo inni asitti mallattoo keenya namichi mallatteessee miindaa isaa kan harkatti fudhata. Yoo tariitii kan baankii dhabu ta'e immoo baankii geeffamaa jechuudha. Yoo kan biraan jiraate immoo tarii yoo wanti citu waan ala idilee kan hin taane jechuudha. Kan citu ta'e inni suni tariitii asitti dabalamee irraati kaalkuleet ta'e neetti salariin isaa hojjetamuu fi danda'a jechuudha. Bifa kanaan peeroolii hojjettootaa hojjennee miindaa hojjettootaa kaffaluu dandeenya jechuudha. Asirraa waa hubattaniif tolee yaada. Tariitii wanti ifa hin taane yoo jiraate immoo karaa keessaa yaada naaf barreessaa jecha amma kutaa itti aanu wal agarrutti nagaan naa tura. Horaa bulaa.